kan nuufne dinagdeen kufee akka hin cabne isiniin jedha jabaan sanyiin hidhashuu dhaloonni hojjate argatu bu'aa wanti nyaadhee dhugu sanaaf liqinfamaa naaf jabaadhaa yaa jamaa isiniin jedha jabaan naaf jabaadhaa yaa jamaa isiniin jedha jabaan. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya biyya alaa biyya keessa teessanii akkasumas miseensonni keenya bakka mara teessanii miidiyaa keessan miidiyaa caffee hordoftan marti keessan ashamaa harka fuunee akkam jirtu isiniin jechaa qophii keenya torban isin biraan ga'uun beekamu qophii warraaqsa misoomaa guyyaa har'aas isiniif qabannee dhufnee jirra. Aga xumura qophii keenyatti nu hordofa nu daawwadha nu faana bu'aanis affeerraa keenyadha. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkuma kutannoo fi murannoodhaan uummata isaa hiyyummaa yookiin deega jalaa baasuuf hojjechaa jiru. Ammas gaafa guyyaa 6 bara 2014 jila hojjettoota biiroo waaldichaa fi koriilee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa caasaalee kutaa mararra jiran waliin daawwannaa dhaabbata yookiin kaampaanii bishaan beellaa magaalaa Sulultaa keessatti argamu daawwachaa oolee jira. Qabeenya waaldichi bituudhaaf kaayyeeffate kanas sirrii ta'uu fi gara fuula duraatti waldaan kun kan ittiin guddatu ta'uu koriilee waaldichaa fi hojjettoonni biiroo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsataniiru. Kaampaaniin bishaan beellaas qabeenya inni of keessaa qabuu fi qulqullina inni qabu guyyaa 6 bara 2014 daawwatamaa oolee jira. Qabeenya dhaabbatichi qabus meeshaalee oomisha bishaaniif oolanii fi akkasumas meeshaalee oomisha juusiif oolan lafa kaaree meetira 10,080 irratti akka dhaabbatee jiruu fi akkasumas konkolaataa oomisha kana gabaaf oolchan 2 qabaachuu isaas daawwatamee ooleera. Qabeenya Oromiyaa keessaa maddu yookaan bahu kamuu uummanni keenya akka itti tajaajilamutti kan irratti hojjetamaa jiru ta'uu Pireezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa dargaggoo Sanyii Idashuu himanii jiru. Waldaan keenya akkuma kaayyoo fi akeeka hedduu qabatee hundeeffame kaayyoo isaa hedduu kana keessaayis kan inni hojiitti hiikee uummata isaa tajaajilaa jirus hedduudha. Akkuma beekamu dhaabbata bishaan beellaa bituuf maallaqni baasii ta'ee fi meeshaaleen dhaabbaticha keessatti argaman kan wal madaalan ta'uu koriileen caasaa irraa daawwannicha irratti argamanii fi hojjettoonni biiroo muummee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa irratti walii galanii jiru. Maallaqni bittaa kaampaanii bishaan beellaaf ba'es miliyoona 70 ta'uu kutaan faayinaansii biiroo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa ifoomsee jira. Kaayyoo waldaan keenya uummata isaaf qabatee hundeeffames hojiitti hiikaa jiraachuu pireezidaantii waldaa keenyaas haasawaa taasisaa turan keessatti koriilee waldichaa fi hojjettoota waldichaatiif himanii jiru. Dhaggeeffattoonnii fi daawwattoonni keenya biyya alaa biyya keessa teessanii akkasumas miseensonni keenya bakkee mara teessanii miidiyaa keessan miidiyaa caffee hordoftan marti keessan qophiin keenya warraaqsa misoomaa guyyaa har'aa nuti isiniif qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Aga qophii birootiin walitti deebinutti nagaanuuf ta'a isiniin jenna. Chaanaalii yuutuubii miidiyaa caffee sabskiraayib sheer koomentii gochuudhaan nu hordofaanis dhaamsa keenya. Dhaloota guddisuuf kan nuufne dinagdeen kufee akka hin cabne
jedha jabaan sanyiin hidhashuu dhaloonni hojjate yoo argatu bu'aa wanti nyaadhee dhugu sanaaf liqinfamaa naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan. Addunyaaf ni taana mul'ata.